karena hukum cikgu itu dari siapa kayu karena. Ya Waaqayyo, Waaqa keenya, Gooftaa keenya, Uumaa keenyaaf jiraachisaa keenya, jaalala kee ta'ee jennaan ganama kana immoo akkaataa kanatti fuula keetti walitti nu qabdee maqaan kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti ololaa jedhu. Ati Waaqayyoodhaa hundumaa gochuudhaaf yaa Gooftaati danda'aadhaa. Haala keessa jirru hundumaa keessa taanee fuula kee fuula Waaqayyo Waaqa jiraataatti dhiyaanneerra. Ati immoo fuula kee gara keenyatti deebisuun ayyaana kee nuuf baay'isuun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yeroo jaallatamaa kanaan kan mormu ergamaan diinaa qilleensarra kana deemu lafarra kan munyuuq afurri ammeenyaa hundumtuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana kan hidhame haa ta'u. Qalbii keenya bittimsuu kan barbaadu, yaada keenya facaasuu kan barbaadu, dubbii sagalee keenya bira dabarsuu kan barbaadu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana kan waraaname haa ta'u. Ati Waaqayyoodha yaa Gooftaa hundumaa gochuudhaaf danda'aadha. Humna Waaqayyummaa kee isa hundumaa gochuu danda'uutiin yeroo kana gidduu keenyatti argamuun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Dubbii kee dubbii jireenyaa keessa jireenya keenyaatti dubbachuun qalbii keenyatti dubbachuun maqaa Yesuus Kiristoosiin fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata yeroo kana si kadhanna. Ati Waaqayyoodha hundumaa gochuudhaaf yaa Gooftaati danda'aadha. Kanaaf si kadhanna mo'ichaan jireenya keenya keessa deddeebi'uun maqaa Gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Yeroon keenya kana booddee jiru ulfina kee duwwaadhaaf haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin Ameen. Intayna. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkas yeroo ta'u baay'ee namatti tola. Ganama kana yeroo kana dubbii Waaqayyoo isa jiraataa, dubbii Waaqayyoo isa dhugaa, dubbii Waaqayyoo isa jireenya bara baraa of keessaa qabu dhaga'uudhaaf Waaqayyo carraa nuu kenne. Iddoo kanatti akkaataa kanatti waan walitti nu qabeef maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. As jiraachuu keessatti warri gammadame harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoo galatoomaa Waaqayyoo haa ta'u. Yeroo akkasittiin taa'anii dubbii Waaqayyoo dhaga'an salphaa fakkaata. Garuu yeroo kana argachuudhaaf kanawwan baay'eetu jira. Waaqayyo nu gargaaree carraa nu kennee bara baraan isa jiraatu dubbii isaa akka dhageenyuuf kan nu gargaare Waaqayyo maqaan isaa bara baraan ololaa jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbii dhugaa kanaan immoo isaan qulleessi jedheetu bartoota isaatiif kadhata. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbiin Waaqayyoo dhugaadha. Ibroota 4 boqonnaa 12 irratti immoo dubbiin Waaqayyoo jiraataadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Dubbiin amma nuyi dhaga'uudhaaf jennu kuni dubbii dhugaadha, dubbii jiraataadha, dubbii jireenya bara baraa of keessaa qabudha. Isa kana dhaga'uudhaaf jenna. Kanaaf Waaqayyotti gammaduun nuuf ta'a. Waan Waaqayyo nutti dubbatu immoo gurra keenyatti qabnee dhaggeeffachuun nuuf ta'a. Obboleessi keenya kabaa fidoodha. Yeroo wangeela kana jajatu, yeroo dubbii Waaqayyoo kana jajatu faarfannaa isaatiin akkas jedha. Wangeelli keenya caaffata lubbuu qabudha. Dadhabaatti humna godha. Waldhaalota beekoo godha Waaqayyoof safuudha. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beekuu bira geenye isaan fayyine jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ol kaanee dhaabannee faarfannaa kana faarfannaa. Wangeelli keenya caaffata lubbuu qabudha. Dadhabaatti humna godha. Waldhaalota beekoo godha Waaqayyoof safuudha. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa kubera kenne isaan fayyine. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa kubera kenne isaan fayyine.
fayyine wangeelli keenya afaan saluun qabuudha dhaabate humna gooda dallaalota beekogoodha waaqayyoof safuudha kan namni arguun dandeenye isaan argine dhugaale kumiira keenne isaan fayyine kan namni arguun dandeenye isaan argine dhugaale kumiira keenne isaan fayyine. Hallelujah. Amma kan faarfanne sirriitti warra wangeela jajjattan harka keessa nun kaasaa. Wangeela warra jajjattan galanni waaqayyoof haa ta'u. Wangeela nama godhee nu dhaabe. Wangeela nu miidhagse. Wangeelatu asiin nu ga'e. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma meeshaadha wajjin taaneetu faarfannaa. Iddoo lamatti wal qoonnaa faarfachuudhaan jechuudha. Yeroo warri kunneen kan namni arguu hin dandeenye isaan argine dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine kan namni arguu hin dandeenye isaan argine dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Wangeelli keenya jenna qaban hundi kaamoo wangeelli keenya afaan tokkoo qabuudha kan dhaabate humna gooda dallaalota beekogoodha waaqayyoof safuudha. Pacaru buka buda, buka buda, walalo zabira buda, ilusa buda, kanam dia buda denye, sarmine, buka buda denye, sarpayine, kanam dia buda denye, saragine, buka buda denye, sarpayine, wangeelli keenya. Shampaasalu buka buda, walalo sabina buda, gallalo sabina buda, waaqayyoof safuudha. Kan namni arguun dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Kan namni arguun dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Wangeelli keenya Pacaru buka buda, walalo sabina buda, dhaabate humna gooda waaqayyoof safuudha. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Wangeelli keenya Pacaru buka buda, walalo sabina buda, dhaabate humna gooda waaqayyoof safuudha. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Wangeelli keenya Pacaru buka buda, dhaabate humna gooda, walalo sabina buda, waaqayyoof safuudha. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Kan namni arguu hin dandeenye isaan argine, dhugaa beeku bira geenye isaan fayyine. Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hamma 15tti dubbiidhuma sida dubbifame keessa deebi'een dubbisaarraaf kan nuuf kenname Yohannis 16 12 hamma 15tti akkas jedha.
ani waan baay'ee kanan isinitti mul'ee qaba ammaaf garuu baachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin hin geessaa inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu waan dhufuuf jirus isinitti mul'isa dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina hin kenna waan abbaan qabu hundinuu kan kooti kanaafan inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isa jedhee isinitti dubbadhe jedhee aamen. Waaqayyoon waaqa keenya guddaa galateeffannaa tarii torbanarraa baay'een keessan as turtanittu obboleessi keenya Saamu'eel wajjiniin hojii hafuura qulqulluu jireenya amanaa tokko keessatti mata duree jedhu jalatti dubbii waaqayyoodhaa bal'inaan walii wajjiniin baraa turre hojii hafuura qulqulluu jireenya amanaa tokko keessatti maal hojjeta hafuurri qulqulluun jireenya nama waaqayyoo tokko keessatti maal hojjeta wanta jedhu bal'inaan walii wajjiniin ilaalaa turre achi jalatti keessumaa gara dhumaarratti hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 hamma 47tti wanta yeroo hundumaa yaadachuun nuuf ta'u namoota waaqayyoo namoonni taane yeroo hundumaa yaadachuun kan nuuf ta'u kiristiyaanonni qabxii 6 hojii hafuurri qulqulluun jireenya namaa keessatti hojjetu qabxii 6 walii wajjiniin akka yaadannuuf keessa deddeebi'ee nutti dubbachaa ture meesa wal yaadachiisuudhaan jalqabna jireenya namaa keessatti hafuurri qulqulluun kan hojjetu jireenya amantootaa keessatti hafuurri qulqulluun kan hojjetu qabxiiwwan 6 sana wal yaadachiifna isa jalqabaa eenyutu yaadata yaadata isa jalqabaa maal hojjeta hafuurri qulqulluun sagalee waaqayyoo irratti jabeesse nama dhaaba bartoonni barsiisa ergamootaatti jabaatu turanii jedhameti dubbii waaqayyoo irra nama dhaaba jechuudha hafuurri qulqulluun wanti keessa namaa jiru dubbii waaqayyoo ta'a jechuudha jireenyi namaa dubbii waaqayyoo irratti ijaarama jechuudha akka namoota waaqayyootti yeroo namni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu jireenyi namaa dubbii waaqayyoo irratti ijaaramaa jechuudha inni jalqabaadha isa lammaffaa eenyutu na yaadachiisa tokkummaa isaanii hin eeggatu turanii jedha tokkummaa isaanii hafuurri waaqayyoodhaa yommuu dhufu hin awwaju hin jeequ hafuurri waaqayyoodhaa namni amantoonni tokkummaa isaanii eeggatanii akka jiraatan godha jaalala uumaa kanaaf tokkummaa uuma jechuudha hafuurri qulqulluun jireenya namaa keessatti inni sadaffaan maal godha kadhachuutti hin jabaatu turanii jedha kadhachuutti hin jabaatu namni waaqayyoodhaa kadhachuutti jabaata hafuurri qulqulluun kana nama gargaara keessa namaatti namni kadhachuutti akka jabaatu utuu hin dadhabin utuu hin dhuffin namni kadhachuutti akka jabaatu godha dubbiin kun dubbii cimaadha maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhadhaa dadhabbii malee jedhee dubbateetu dhumarratti garuu waan tokko jedhe ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argataa laataree jedhee dubbate gooftaan akkas jechuun gooftaadha kadhadhaa jedhee erga dubbate ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argataa laataree yommuu jedhu namni yommuu kadhatu waaqayyo gochuu danda'a jedhee amanee kadhata yommuu kadhatu akkasumaan miti waaqayyo gochuu danda'a jedhee amanee kadhata garuu bara amma keessa jiraannu kana keessatti namoonni kadhannaan maal barbaachisaa kadhannaa dheeraan maal barbaachisaa turanii kadhachuun maal barbaachisaa jedhu isuma kana inni gooftaa Yesuus Kiristoos ilmi namaa yommuu dhufu waaqayyo waa gochuu danda'a jedhanii amanuun waaqayyo kana hiikuu danda'a jedhanii amanuun amantiidhaan fuula waaqayyootti dhiyaachuun dadhabaa wanta deemuufi namni kadhannaatti jabaachuurra furmaata gara biraa barbaadutti waan adeemuufi rakkinaaf furmaata gara biraa barbaadutti waan adeemuuf gooftaan ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argataa laataree jedhe hafuurri qulqulluun garuu kan nama gargaara galanni waaqayyoof haa ta'u namni akka jabaatee kadhatu godha jechuudha hafuurri qulqulluun inni arfaffaan maal godhu turanii buddeena walii wajjin cabsachuu waan qaban hirmaachuu isaan gidduu hiyyeessa kan jedhamu hin turre wal gargaaru wanta qaban walitti fidanii walii wajjin jiraatu jechuudha jireenyi isaanii jireenya walii wajjinii jireenya tokkummaa isa kana ta'e jechuudha yeroo sanatti inni arfaffaan inni shanaffaan eenyutu yaadata waaqayyoon sodaachuun
isaanii ture. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon sodaachuun maal jedha Waaqayyo? Yoom kana godhe maal godha Waaqayyo? Maal jedha Waaqayyo? Waaqayyoof ulfina kennuun, Waaqayyoon sodaachuun keessa isaanii ture. Hafuurri Qulqulluun kana hojjeta jireenya namaa keessatti. Namni akka inni calluma jedhee walii isaa sodaachuu duwwaadhaan cubbuu dhiisu tun ta'e Waaqayyoon sodaata jechuudha namni yeroo hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu. Inni ja'affaan maal godhe ture? Maal godhu turani? Qabeenyaa isaanii fidu turan gara ergamootaatti hojii Waaqayyootiif jechuudha. Qabeenyaa isaanii hin fidu turan. Egaa hafuurri Qulqulluun kana hojjeta jireenya namaa keessatti. Mata dureen inni ittiin gaafas jalqabee hojii hafuura Qulqulluu jireenya amanaa tokkoo keessatti erga jedheetu dubbii kana hundaa'uudhaan dubbii kana ja'an nu yaadachiise jechuudha. Akka namoota Waaqayyootti yeroo hundumaa dubbii kana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni hojii hafuura Qulqulluutiif. Har'a immoo jireenya amantootaa keessatti iddoo hafuurri Qulqulluun qabaachuun isaaf ta'u ilaalla. Jireenya amantootaa keessatti iddoo hafuurri Qulqulluun qabaachuun isaaf ta'u. Sila kan ilaalle jireenya amantootaa keessatti hafuurri Qulqulluun maal hojjetaa isa jedhu ilaalla. Amma immoo jireenya amantootaa keessatti iddoo hafuurri Qulqulluun qabachuun isaaf ta'u. Hafuurri Qulqulluun kana hojjeta erga ta'eetiif nu immoo rispoonsiin keenya akkam eessa laannaaf iddoo kamiin laannaaf nu immoo hafuura Qulqulluudhaaf iddoo kamiin laannaaf isa jedhu ilaallaa jechuudha. Waa'een hafuura Qulqulluu kuni ija Waaqayyootti iddoo guddaa qaba. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarraa adeemuudhaaf jedhe cimsee kan inni bartootatti dubbachaa ture waa'ee hojii hafuura Qulqulluuti. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti Yesuus Kiristoos yeroo gara Waaqaatti ol ba'uudhaaf jedhe cimsee kan inni isaanitti dubbachaa ture kunoo isa abbaan koo isin abdachiisee isiniif nan ergaa garuu akka nama uffata guutuu uffatutti Waaqarraa humna amma argattanitti mandaricha keessa turaa isaaniin jedhe. Waa'een hafuura Qulqulluudhaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiif dhimma guddaadha. Kanaafitu amma humna argattanitti, amma hafuura Qulqulluu argattanitti mandaricha keessaa hin ba'inaayii isaaniin jedhe. Maaliif akka inni akkas jedhee itti dhufnee ilaalla? Kun Gooftaan gara Waaqaatti yommuu achi ol ba'uudhaaf jedhu, yommuu deemuudhaaf jedhu cimsee bartootatti kan inni dubbachaa turedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irrattis yeroo ol butamuudhaaf yommuu jedhu irratti hamma hafuura Qulqulluu argattanitti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa jedhee dubbachaa ture. Sababiin isaa har'a cimsee dubbachuudhaaf kan hin barbaadu dhimma kana. Sababiin isaa waldaan Waaqayyoodha hafuura Waaqayyoo malee homaa tokko gochuudhaaf hin dandeessu. Kana hubachuu qabna. Waldaan Waaqayyoo namoonni Waaqayyoodha hafuura Waaqayyoodha malee homaa tokko gochuudhaaf hin danda'an. Sababiin isaa biyya lafaa keessa jirra. Biyyi lafaa immoo wal'aansoon isaa guddaadha. Seexanni hojii isaa hojjeta. Wal'aansoon keenya immoo hafuura hamaa kana wajjini. Hafuura hamaa kana humna fooniitiin wal'aansootti qabuun hin danda'amu. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos amma hafuura Qulqulluu argattanitti, amma humna uffattanitti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa isaaniin jedhe. Hojii hafuuraa fooniin hojjechuun ulfaataadha. Sababiin isaa wal'aansoon keenya hafuurota hammeenyaatti wajjiniin wanta ta'eef. Si'a tokko obboleessi keenya Abdiifaa obboleessi keenya Mirreessaa faanii naannoo Gimbiitti tajaajilaaf dhufanii baadiyyaa keessa deemanii kadhatu turan. Yeroo sana keessatti hojiin Waaqayyoo dinqiitti hojjetama ture seexanonni hin ba'u turan. Sababii kanaatiif dargaggoonnis duukaa deemanii isaanii wajjiniin yeroo Abdiifaan ifatanii seexana baasan isaan immoo duukaa deemanii namoota kana qabaniitu gara lafa kadhannaatti geggeessu turan. Yeroo namni tokko baay'ee hojiin hafuuraa baay'ee kan hin gallee fi garuu jabaadha ofii isaatiin isaanii wajjin ta'ee dhaqee nama kana qabuudhaaf yaala. Dubartiidhaan hin kuftee jennaan hafuurri hamaan kufnaan qabuudhaaf yaaleetu yeroo kana ilaaltee ati maali jettee dhumatti achuma utaaltee gatiitti seena keewwattee fudhattee kaate. Fuutee ofii dhugaadha namni sun baay'ee nama jabaa ture. Amma isa booddee gatiitti ishee taa'e na buusi jedha. Sin buusu eessatti na geessan ayyallaa keessatti si keessatti iddoo ture. Maqaa Yesuus Kiristoos hin buusatiin qoostaa isaanumatti irra taa'aa deema. Dubbiin hafuuraan malee humnaan miti jechuu barbaadeetan. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos amma hafuura Qulqulluu argattanitti
Yerusaalem keessaati hin ba'inaayi jedha. Hojiin Waaqayyoodha yaa saba Waaqayyoo hafuura Waaqayyootiin hojjetama. Manni Waaqayyoodha hafuura Waaqayyootiin guddata. Manni Waaqayyoodha hafuura Waaqayyootiin miidhama. Manni Waaqayyoodha hafuura Waaqayyootiin bal'ata. Waldaan kiristiyaanaa akka guddattuuf, waldaan kiristiyaanaa akka humna godhattuuf, waldaan kiristiyaanaa akka jabaattuuf sabni Waaqayyoodha hafuura Waaqayyootiif iddoo kennuutu irra jiraata. Gidduu isaatti hafuura Waaqayyoo kabajuutu irra jiraata. Hojii Waaqayyo gidduu isaatti hojjetu ulfina kennuufiitu irra jiraata. Gaafa hojiin hafuura qulqulluudhaa waldaa kiristiyaanaa keessatti iddoo dhabuu jalqabu, gaafa hojiin hafuura qulqulluudhaa sekendarii ta'uu jalqabu, waldaan kiristiyaanaa keessatti rakkinni uumamuu jalqaba. Waa'een wal dhiibuu achirraa jalqaba. Waa'een wal irratti ka'uu achirraa jalqaba. Waa'een surraa dhabuudhaa achirraa jalqaba. Garuu gaafa hafuurri qulqulluun hojjetu waldaan Waaqayyoodhaa surraa qabdi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaa hojichaatu Waaqayyoodha. Abbaa simbootu Waaqayyoodha. Sabni Israa'el yeroo hundumaa kan dhadhibu yeroo biyya Gibxii gara Kana'aan yommuu adeeman homaa tokko harkaan qaban. Garuu Waaqayyo wanta isaanii wajjin hin jiruuf. Garuu Waaqayyo waan isaan geggeessuu fi yommuu isaan iddoo tokko ga'an yommuu isaan jedhamanii diinonni isaanii saba jabaa tokkotu nutti dhufe jedhaniitu sodaatu turan. Nama meeshaa addaa of harkaan qabne garuu sababii Waaqayyo wajjin jiruuf saba jabaa tokkotu nutti dhufe jedhanii sodaatu turan. Yeroo Waaqayyo nu wajjin ta'u diina keenya hin sodaachifna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waldaan Waaqayyoodha jabaachuudhaaf gidduu isheetti hojii hafuura qulqulluu kabajuutu irra jiraata. Gara kutaa keenyaatti yommuu dhufnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Waan ani isinitti dubbadhullee baay'een qabaa jedhe. Mana duukaa bu'aa. Waan ani isinitti dubbadhullee baay'een qaba. Garuu amma hubachuu hin dandeessanii jedhe. Waan ani isinitti dubbadhu baay'een qaba. Garuu amma hubachuu hin dandeessan. Inni abbaan abdachiise sun hafuurri qulqulluun yommuu dhufu garuu gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessaa jedhe dubbata. Ani yeroo iddoo kana ilaalu baay'ee na dhiba. Waan ani isinitti dubbadhullee baay'een qaba. Amma garuu hubachuudhaaf hin dandeessan. Mee garaagarummaa yeroo hafuura qulqulluu argataniitii fi utuu hafuura qulqulluun argatee fuuldura haala jiru dubbii Waaqayyoo hubachuu irratti haala jiru garaagara baafnee ilaalla. Gooftaan waan ani isinitti dubbachuu barbaadullee baay'een qaba. Amma garuu hubachuudhaaf hin dandeessanii jedhe. Dhugaadhuma jireenya amantootaa gara jalqaba isaa yeroo gooftaan iyyuu isaanii wajjin ture yommuu ilaallu haalli jireenya isaanii maal fakkaata ture? Fakkeenyaaf yeroo gooftaan waa'ee raacitii Fariisotaarraa of eeggadhaa jedhee yommuu inni dubbatu gooftaan waa'ee maalii dubbachuu isaati? Jireenya of tuulummaarraa of eeggadhaa. Jireenya of tuulummaa isa warra Fariisotaa keessa guutee jirurraa isarraa of eeggadhaa jedhee dubbata. Gooftaan waa'ee hafuuraa dubbataa jechuudha. Of tuulummaan kufaatii dursa jedha dubbiin Waaqayyoodhaa wanta ta'eef jireenya akkasiirraa of eeggadhaa. Yeroo seexanni isinii ba'u isaan of tuuluun hin deeminaa. Yeroo hojiin Waaqayyoo isiniin hojjetamu isaan of tuuluutti hin deeminaa. Raacitii warra Fariisotaarraa garuu of eeggadhaa jedhee yommuu gooftaan dubbatu akkaataa isaan itti hiikkatan garuu gara biraa ture. Hin gungumu turan gooftaa biraa hafanii isaan immoo maal jedhu? Sababii nuyi buddeena fudhannee hin kaaneef yookaan sababii nuyi nyaata fudhannee hin kaaneefitu gooftaan akkas nuun jedhaa jedhaniitu garuma jireenya fooniitti deebisu turan. Hin galuuf ture jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu yeroo garaagaraatti wanti gooftaan jedhu hin galuuf ture. Yeroo inni gara Waaqaatti ol ba'a jedhullee kun sirra hin gahin yookaan yeroo inni nan du'a jedhu kun sirra hin gahin jedhu turan. Baay'ee kan nama dhibu gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee gaafa inni du'aa ka'ee waa'ee du'aa ka'uu isaatii yommuu dubbatamullee bartoonni muraasni gara Emaa'ositti adeemaa turan. Gara Emaa'ositti yommuu adeeman utuma dhaga'anii jechuudha. Yesuus du'aa ka'eera isa jedhu utuma dhaga'anii gara Emaa'ositti adeemu turan. Coolligaa maa inni wanti kun immoo jechaa isuma du'aa ka'uu isaa dhaga'aniyyuu jechuudha gara Emaa'ositti adeemu turan. Silaati yeroo sana keessatti bartoonni kun Yesuus Kiristoos akkuma jedhe du'aa ka'eera. Amma Yesuus abdiin ture kun raawwatameera jedhanii keessi isaanii gammaduun utuu isaan irra jiru garuu gaafa sana ganama bartoonni kun coolligaa gaddaa gara Emaa'ositti adeemu turanii jedha. Walumaa galatti wanti ilaallu wanti Yesuus Kiristoos isaanitti dubbatu yeroo sana keessatti hin galuuf ture jechuudha. Hubachuudhaaf hin danda'an turan. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos waan ani
isinitti dubbadhullee waan baay'een qaba. Garuu amma hubachuudhaaf hin dandeessanii inni dhugaan sun yommuu dhufu garuu inni abbaan abdachiise sun yommuu dhufu garuu inni waan hundumaa isin hubachiisaa jedhe Waaqayyo waan hundumaa nu hubachiisu. Inni waan hundumaa hubachiisu kun hafuura Waaqayyooti. Si'a tokko tokko namoonni ilaalcha dubbii Waaqayyoo irratti yaada garaa garaa qabu. Warri kaanii ifumaaf ifatti dubbii Waaqayyootiin ittiin mormu dubbii Waaqayyootiin. Warri kaan immoo dubbii Waaqayyoo ittiin mormuutuun taanee dhimma isaan qaban. Calluma jedhanii madhiisu waa'ee dubbii Waaqayyoodhaa haa hojjetus haa dhiisus dhimma isaan qaban ittiin mormanii garuu achumatti dhiisu. Warri kaan immoo dubbii Waaqayyoodhaa kun jireenya jedhaniitu cimsanii barbaaddatu. Ilaalchi namootaa adda adda jechuudha dubbii Waaqayyoo irratti. Garuu gara hubannaa guutuutti dubbii Waaqayyoo kana mormuurraas dhimma isaati jedhanii dhiisuurraas gara hubannaa guutuutti kan nama fiduu danda'u hafuura qulqulluudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dura hafuura Waaqayyootu nama gargaara si jedhu kanatti tun dhufiniin waan baay'ee tun daaliniin dubbiidhuma Waaqayyoo hubachuun nu barbaachisaa isa jedhu waan gabaabaa tokko kaasuun barbaada. Dubbiidhuma Waaqayyoo hubachuun hin barbaachisaa. Seera ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos irratti inni kan hin dubbate garuu Waaqayyoo seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun maleessaa jedha. Namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun maleessaa jedha. Akkuma buddeena nyaachuun nama barbaachisu dubbiin Waaqayyoodhaas jireenya namaatiif hin barbaachisaa jechuudha. Guddachuudhaaf dubbiin Waaqayyoo nama barbaachisaa, jiraachuudhaaf dubbiin Waaqayyoodha nama barbaachisaa jechuudha. Isa kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo cimsee immoo dubbatu abbootiin keenya nyaata mannaa jedhamu nyaatanii turanii jedha. Inni kun buddeenumaa jechuudha. Abbootiin keenya nyaata mannaa jedhamu nyaatanii turan garuu isaan hin du'anii nyaata isa waaqarraa dhufu warri nyaatan garuu isaan bara baraan jiraatu hin du'anii jedheetu namoonni dubbii Waaqayyoodhaa nyaatan namoonni dubbii Waaqayyootti jiraatan jireenya bara baraan akka isaan qaban Gooftaan keenya Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 46 irratti dubbata. Kanaaf dubbii Waaqayyootti iddoo kennu barbaachisa. Dubbiin Waaqayyoo jireenya, dubbiin Waaqayyoo jireenya bara baraa kenna. Kanaaf dubbii Waaqayyootti iddoo kennu barbaachisa. Isa kana inni jalqaba irratti bartoonni Gooftaadha yeroo sana keessatti yeroo jalqabaa irratti yeroo hafuura qulqulluu argatanii barsiisa ergamootaa irratti jabaatanii dhaabachaa turan kan jedhuu fi jireenyatu achi keessa jira, guddachuutu achi keessa jira, nama Waaqayyoo ta'utu achi keessa jira. Kanaafitu barsiisa ergamootaa irratti jabaatanii dhaabatu turan namoonni yeroo sana gara Gooftaatti dhufan. Dubbiin Waaqayyoodhaa jireenya keenya, dubbii Waaqayyootti akka namoota Waaqayyootti iddoo kennuutu nurra jiraata. Kanaaf Gooftaan ani waan baay'ee waan isinitti dubbadhullee qaba garuu amma hubachuudhaaf hin dandeessan hafuurri qulqulluun yommuu dhufu garuu waan hundumaa isin hubachiisaa jedhee dubbate. Inni Gooftaan dubbate kuni erga hafuurri qulqulluun bu'ee jedhee booddee dhugaadhumaan jireenya bartootaa keessatti mul'ate. Jireenyi isaanii guutummaadhumaa guututti jijjiirame. Warri yeroo dhuma Gooftaan waan tokkotti dubbatullee gara yaada foonitti jijjiiran waan amma dubbate amma raawwatullee namoonni isaanii garuu dadhabee isaan rakkisu. Garuu hafuura qulqulluudhaan erga guutamanii jedhanii booddee jireenyi isaanii attam ta'e isa jedhu gabaabsinee ilaalla. Gaafa hafuurri qulqulluun bu'u namoonni hedduun magaalaa Yerusaalem keessa namoonni turaniif hafuurri qulqulluun bu'ee hundumtuu yeroo dinqiin hojjetamu namoonni baay'een gara bartootaa dhufanii bartoonni afaan haaraa afaan garaa garaatiin dubbatu. Biyyoota garaa garaarraa namoonni dhufan yommuu isaan afaan haaraadhaan bartoonni kun dubbatan dhaga'aniitu maali namoonni kun namootuma warra Galiilaa ta'anii utuu jiranii afaan isaan dubbatan afaan tokkicha akka sabaatti jechuudha tokko duwwaa ta'ee utuu jiru amma garuu afaan garaa garaa dubbatu. Afaan nuyi dhaga'uu dandeenyu afaan biyyoota garaa garaa kana dubbatu. Kanaanitu hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa dubbatu maal dinqiin kun jedhanii dubbatu
ta'anii jedhanii kan dubbatanis turaniiru. Isa booddee hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 14 kaasee Phexros bartoota warra 11 wajjin ka'ee dhaabateetu jedha. Amma dubbiin Waaqayyo lafa jijjiiramnitti dhufuu jalqabee ilaalla. Iddoo sanatti Phexros ergamoota warra 11 wajjin ka'ee dhaabateetu amma gaa akkaataan dubbannaa isaatii guutummaadhuma guutuutti jijjiiramee namni kanaan dura yeroo Waaqayyo waa'ee hojii Waaqarraa dubbatu waa'ee mootummaa Waaqarraa yommuu inni dubbatu inni garuu yaadni isaa gara biyya lafaatti kan jijjiiramu amma Hafuura Qulqulluudhaan erga guutamanii jiranii booddee ka'ee dhaabateetu bartoota warra 11 wajjin dhaabatee akkas jechuu jalqabe. Isin yaa warra Yihuudii, isin yaa warra Yerusaalem keessa jiraattanii mee dubbii koo kana hubadhaa. Dubbiin koo kun isiniif haa galu. Dubbiin kun jarri kun dhimma chaanis miti. Amma ganama keessaa sa'aatii 3 dhimma chaanis miti. Kanaaf inni kun inni amma ta'aa jiru kun inni isin amma argaa jirtan kun Macaafa Qulqulluu keessatti barreeffamee karaa raajicha Yoo'eel bara dhumaatti ani hafuura koo ijoollota koo irratti nan dhangalaasa inni jedhu dubbii Waaqayyootu raawwatame. Metaati yaada Phexros inni dubbiin inni amma dubbatamu iyyuu isaaf hin galle. Amma garuu yeroo battala muraasa keessatti ka'ee gara kakuu moofaatti asitti deebisee wanta amma ta'aa jiru kun isa Yoo'eeliin dubbatameedha. Bara dhumaatti hafuura koo garboota koo irratti nan dhangalaasa. Dargaggoonni keessan mul'atan dargaggoonni keessan raajiin dubbatu. Maanguddoonni keessan mul'atan argu. Isa Waaqayyo jedhee dubbatetu isa amma raawwachaa jiraatiin mee dhaggeeffadhaa. Isin Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo fanniftanii inni garuu akka abaabilii keenya Daawitiin akka dubbatametti garbichi koo tortoruu hin argu deebi'ee jiraata jedhee karaa abaabilii keenya Daawit akkuma dubbatame inni sin fanniftan Yesuus Kiristoos ka'eetu kunoo dinqiin kun hojjetamuutti ka'ee jedhee namni Waaqayyoodhaa kun amma Hafuura Qulqulluudhaan erga guutamee jedhee booddee isa kakuu moofaa keessatti dubbatame isa bara dheeraa keessatti dura dubbatame amma dubbachuu jalqaba. Isa mul'isuu jalqaba. Dubbiin Waaqayyoodhaa bal'inaan karaa isaa dhufuu jalqaba. Isa kana inni gooftaa Yesuus Kiristoos hamma Hafuura Qulqulluu argattanitti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa. Yeroo Hafuura Qulqulluu argattan dhoksaan dubbii Waaqayyoodhaa isinii gala. Yeroo Hafuura Qulqulluu argattan wanti Waaqayyo yaade hubachuu dandeessu. Yaada Waaqayyoo baruu dandeessu. Yeroo Hafuura Qulqulluu argattan jabaattanii hojjechuu dandeessu. Yoo kana achi garuu namuma foonii waan taataniif hin dadhabduuti. Hojii Waaqayyootti ba'uudhaaf Hafuura Qulqulluu isin barbaachisaa jedhe gooftaan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Mana Waaqayyoo keessatti hojii isaa kan hojjetu Waaqayyoodha. Saba isaa kan baay'isu Waaqayyoodha. Mana isaa kan ulfeessu Waaqayyoodha. Waldaan Waaqayyoodha. Waaqayyoof iddoo kennutu irra jiraata. Hafuura Waaqayyootiif iddoo kennutu irra jiraata. Ati hojii kee hojjedhu. Tarii hundumti keenya baay'ee kadhannaatti jabaachuutu nurra jiraata jechuun baay'ee nama rakkisa. Akkaataan umurii keenyaa waan baay'eedhaan garaagarummaa waan qabaannuuf garuu wanti dhugaan beekamuun irra jiraatu hamma Waaqayyo ayyaana namaaf baay'isetti warra ayyaana Waaqayyo ayyaana baay'isee fi kadhatan jabeessaa wajjin jajjabaachaa hojii Waaqayyootiif dammaquu nu barbaachisa. Kana akka goonuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Sadaqeenyatti akka jiraannuuf gooftaan nu haa gargaaru. Ol kaanee dhaabanneetu walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Ol kaanee dhaabannee Waaqayyoon kadhanna. Iyaan ati hojii kee hojjedhu jireenya koo keessatti jenna Waaqayyoodha. Ati humna kee agarsiisi jireenya koo keessatti jenna Waaqayyoodha. Ani gadi hin jedhaa ati ol jedhi jenna Waaqayyoodha. Ani dadhabaadha